ergaa jajjabduu qabdu ona Begii magaalaa Begiitti dubbatan akka taanutti isiniif dhiyeessina. Bobbaa Marsaa lammataa bobbaa imalli gara Finfinnee haa handhuura diriiramne bakka silmiin tun taa'ee handhuura hiddaandhuura keenya irraa dhiiga bara baraan tuutaa ture sana buqqisnutti bobbaa Marsaa lammaffaa Begii fi Gidaamiitti eegalle yaa milkoofne yaa buqqisne itti fufaa. Oromoo waatu jira. Yeroo hundaa uummanni naannoo jirtan hundi keessan baay'inaan wal beeku. Hadhaa sana yeroo baay'ee dhandhamaa warra waliin jiran argitaniitu. Kanaan dura turre miti carraa akkasii arganneen turre. Carraa arganne kana keessatti hin geenye yeroon isaa. Sichi fagoo wareegama baay'ee ulfaataa nu gaafata. Sidii jennaan lakkii kana booddee moo buqqisneerraa waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e tokko manatti gallaa jechaa turtan. Wallaalummaa kee lakki kanaarra dhaabbattee dhiichisiinii boofi mataa rukutame dhukkee keessa jiru arraabeetu ka'aa. Mataa rukuttee haga mataa dhidhiichitutti ammayyuu sichi fagoo jennaan sinitti mul'achuu dide. Inni sun ammoo bara dhufaa darbaa dhiiga nu dhangalaasisee lafee cabsinee lubbuutti baasnee xiqqaa guddaan keenya tuqaanee guduun fuutuma dadhabne aadaa sana irra nu deemsiistanii jedhe. Sinitti himnaan dhaga'uu didde. Dhaga'uu diduu keenyaaf immoo wareegama hanga ammaa kanaa kaffalaa jedhe. Amma sirna deebiin sinitti hima. Reef eegalutti jedhe. Lafa kanarraa warri saamee nyaachuu barate dafqageetiin warri jiraachuu barate akka qoosaatti fudhachuu jiru eegin akka qoosaatti. Kanaafiyyuu waan jedhamte dhaga'ii dhaggeeffatu qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloonni ammaa kun ijoolleen asitti argitan isin uummati Oromoo inni kaleessa goyyomnee guduunfachuu dadhabne har'a duuba deebii hin qabne guduunfina hin sharafnu galmaan ni keenya garuu wanti hin jennu dhagahaa waraana bilisummaa Oromoo qofa caqasii gali jennaan galii bayi jennaan bayii waan isiniin jechuu dhufu isa kan inni kunis burreen ni dhaggee wal beeknaa akkasuma akkasii burreen kun iddoo dhabuun qabu keessa yuunatee warra garaataaf gara bulu warra garaataaf karaa dhaabaati. Isa karaatti deebisuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo qofa. Uummanni Oromoo haaloo kaleessaa hamtuu fuudhama garaa keessa kaa'ate wal baha taanaan warri nu gabroomtu kana kan barbaadu dhiigni dhangala'uun iddoon itti dhaabbatu hin jiru. Kana keessa immoo burree meeqatu jira dhiigni dhangala'ee rakkoo kana furuu hin danda'u nurratti dhaabbachuu qaba. Warri nu ajjeesu birree miti kanaaf akkoo gaggeesse. Nuti bakka isaanii fuudhee nama ajjeesne yoo ta'e nuti sirrii hin taane. Kanaafuu gurgunkuu qabna. Wanni jechuu barbaadu inni burreen kun boora arraa keessaa Oromoo kaleessa ture dhiyeesseeraa fi bishaaniin saamunaatti kennee jira. Horii irra jira. Horii haadha keessaa baay'eessa. Sana qulqulleeffadhu keessaa bareetti jechuu jirra. Madaa quba keenyaati. Madaa'ee ajaa'iba. Kunneen nuuf ittiin galu. Iddoo ijatti immoo kunneen rafiin kunnasii. Kanaaf akkuma kaleessa amma sirna deebiin Inti kan berekedan. Halo umpa. Kaleessa noo kan hojjechaa ture. Waggaa amma kanaaf waan kanaatti na mudataa ture. Lafa koorratti manni barnootaatti ijaarame, lafa koorratti masjiidatti ijaarame, lafa koorratti bataskaanatti ijaarame, lafa koorratti waldaatti ijaarame. Kun immoo seeraan ala mootummaas akkas na godhe. Seeraan ala waan irraa fudhatame kana har'a carraa qabsaa'eera deeffachuun qaba.
kana bilisummaa boodayyuu uruu hin dandeenye. Bataskaanatu lafa kanarratti seeraan ala ijaarame yoo ta'e bilisummaa boodayyuu murtii seeraan barbaada. Waggaa 20 ijaarame irra taa'aa yoo ta'e hiikuu dandeenyaa? Ummata akkasiitti nuti inni keenya dhangala'aa. Kanaafuu waan murtoo seeraa barbaadu. Murtoo seeraa barbaadu sitti bilisummaa booda teenyee. Gaafa bilisoomu itti deemtoon shakkiin isharaf akka kaleessa hiikannee kan inni hiikannee kan itti as keessa. Inni har'a lafa isa iddoo seenu qabuudha. Nama jala dhokataa jira, nama hedduu argaa jira. Wallaalaa. Akkasuma akkasumatti. Akkas wallaalaa jira. Itti fakkaatte. Waan baqannu ta'e. Hin baqannu. Yoo gochuu hin dandeenyu ta'e ni wareegamna. Kanaaf yeroo hedduu olola goyyomsaa xiqqoo kaabineen buujaleen setti ni maayiduu jira sirraan baasa buujanitti rakkoon hin jiru. Engaddume naa qeellamii dhukaasaa turre asumatti humnaa walitti sin qabe wanni qondaalatti ta'e wanni qeellamitti ta'e magaala keenyatti akka hin dhufne itti saasiniin jechaa ture maaf hin itti deemu. Akkasiinidha nama goyyomsa akkasumatti dubbichi. Kuma dhibba shanii ta'e sirra dhangala'aa. Gochuu ni dandeenya waan gochuu dandeenya. Bakka kaleessa turerraa meetira 5 namni fagaatee hin jiru. Yeroo sitti himan yookaan sagal ajjeesne yookaan akkas goone yookaan baqatee kun nu biyya akkasiin bahee abboo Oromoo miti ati. Kanan beektu. Haa galasaan beektu. Maarree bunaaf jimaanan keeti achuma keessa turre eessa deemnare. Garri deeman. Goyyoomiin garri deeman hin jiru. Wareegama immoo namni dhorkatu hin jiru. Itti yoo wareegamne formulaan qabdu duuti eessatti iyyuu namaan dhoolu. Kanaafuu waan raawwachuu qabnu enuma raawwannaa hin gowwomiinii. Waraanni bilisummaa Oromoo enuma xumuraa. Sadi taatee isaa deemtuu rasaasni qawwee ishee keessa jiru sadii isaa ta'u garuu dubbeen qawwee miti. Kanatu hojjeta qawweeyyuu namatu hojjete. Namatu hojjete. Qawwicha akkaataatti dhimma bahan malee waan hamma maaloo ga'u baatanii deemuu miti. Kilaashichumaan jala siqeennaa nu kumkumsiisu jirtu mitiire. Bitaan mirga ida'amii irratti jiru kaleessa buqqisnee galaan itti gadu. Kanaafuu inni kan baqa jalqabeenyaan iddootti dhaabbatu hin jiru ariini harkaan qabuu qofa. Asitti wal geessan kun humnaan sin baafne moo roorroo bara dheeraa sin qerqersaa turte sin keessa jirtu eeboo bilisummaatu asitti walitti sin qabne. Sobduumnaa walitti sin qabne. Humnaan miti too humnaan ta'ee wanti dhufee fi waraanni bilisummaa Oromoo as keessatti dhukaasa eegalee dhiigni keenya as keessatti dhangala'uu eegalee dhiigni dhangala'ee osoo hin qooriin ummanni Oromoo sabni guddaan hangana geessu kun dachee kanarraatii qottee miti kophee keetiin haateellee yoo irra facaaste dachee waa hunda ol siin magarse dachee akkasiirra taa'essee fal'aanaa fi shukkaa waliin saamtu. Harkuma walitti dhufu qabata dhufaa darbaa siin galee hattuu jechuun maal dhabde dhiigni ijoollee kanaa beekin qoorre jira asuma keessa. Mana barnootaa saamuuni, waajjira poolisii saamuuni, mana qorichaa saamuuni, mana baankii saamuuni gabroonfataan abbaan irree cunqursaan gaafa deemu beeki mana kana buqqifateen deemu. Akkasii hidhiin tuuti namni hidhii tuutu nama waa gochuu hin dandeenye ati waa gochuu dandeessa waan sitti himan hojiitti hiiki akkamitti wal saamtu
ummati kun waliin hin jiraatu baadiyyaa magaalli waliin hin jiraatu Hin jiraata. erga akkas ta'e immoo sinuma hookasaami akkamittiin immoo akkas jettu ture ummata Oromoo maal taatan sabni kun saba guddaa saba aadaa safuu qooda qabu ummanni ammana ga'u kun waraana bilisummaa Oromoo injifannoo isaallee xiqqeessitan dhiiga keenyallee osoo hin qooriin yeroo akkas gootanii ummatatu kana godhen jedhamu waraana sirna hin qabne waan sirna qabnee fi sirna dhablummaa dagaagsutu magaala seene nu jechisiisanii jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee iyyuu hin fixanne safuu miti kun Safuu. safuu guddaa Safuu. ummanni Oromoo aadaa akkasiis hin qabu maaltu sinitti hir'ate keessanuu meeqatu nyaachuutti jira akkasuma akkas miti osoo silaa mootummaa abbaa qabdu taatee ummata ilmaan isaa of keessaa baasee ummata ofiin of bulchu ta'ee dacheen Oromiyaa kun osoo hin qotiin irraa nyaanna akkasuma jechaan ture kanumas dhugaan jiru ummati hammana ga'u kun akkasitti yoo wal saame bakka biraa deemanii buqqisuunuu hamilee ittiin qabnu jechuu maaliif jennaan sirna dhablummaa saamicha biraati bal'isuuf deemnare akkasuma akkas miti Akkasuma bar. yoo akkas taate gaa kan darbe waan darbe irraa garuu kan hin baranne doofaa sarraa dhumaati wallaalli waa hedduu nu goote ummata beeku osoo ta'e mirgaaf dirqama isaa beekee waan barbaadu beekee silaa waggaa 100 fi kanaa ol gabrummaa jalayyuu hin teenyu turre ummata keenya keessa wanti jiru nama birrii 50 ilmaan kana fakkaattutti birrii 50 beeki yoo hojjete birrii 50 miti deemee lafarraa yuun argatta birrii 50 ilmaan kanatti nama waraana oofee deemu milishaa qabeelaa waan akkasii jira miti wallaala beeki Amoon engedde gurguranii bar. Tamamiti biileena 50 ilmaan isaa wallaala akkasiitu nu mudate kanaaf gabrummaa jala jirra kanaafuu siniituun osoo beektu ta'e mirgaaf dirqama keessan beektanii dhamdhama bilisummaa beektu ta'e yoo akkas ta'e maaliifuu walii qabsaahan saba bilisa ba'eef wanni ati qabsooftuuf hin jiru jechuudha maal jennaan mootummaa barbaade kaachuu yoo isaaf hin taane immoo buufachuu ni beeka ni danda'as nuti hin dandeenye kanaafuu siniif qabsaa'u jira wallaala keessan irraa ilaalutti hin jiru sinitti himutti hin jira garuu nutti dhukaasutti jirra kanarraa kaafee ummata nagaa qulqulluu itti bu'aa jirru isintu wal dadhabee walitti bu'uutti jira kana dhaabneetu gaa waraanni hojiinsaa sintiksu waan asii buqqise akka inni asitti hin deebine ittisu awwaalasaa fageessu maal jennaan kosii asii haranii balbala kaa'u kan amma kosii harree balbala jira beekin fagaanne fageessuutti deemuu jirra kanaafuu hojii nuu salphisa hojii akkamii waraana as keessatti hin barbaadiin namni akka kaleessaatti hojii idileessaatti haa deebi'u hubattanii hojii idileessaatti haa deebi'u inni baadiyyaas inni magaalaas wal keessa deemee walitti haa daldalatu jechuudha. Isa kaabineen baadiyyaatu magaala saamaa magaalaatu akkas godhaa jedhee uummata aadaa tokko seenaa tokko qabu saba Oromoo afaan tokko dubbatu biyya tokko waliin qabu gargar qoodee aangoo barcuma bittaa siyaasaa saamichaaf ta'u turfachuuf tolfate sana riqichisuun addaan citeera. Wanni isin jennu akka barbaadetti laphee dhiibii socho'ee biyyi kan keeti seeratti garuu hin bu'iin. Seeratti hin bu'iin achumatti dhiyeessi. Yoo godhisiin jedhan godhi hin godhiin hin jennaan hin godhiin hammanuma naqa. Ulee barbaadda? Barbaadu. Maali? Harree nuu beeki sirnaan leenjisanii ba'aa itti fe'anii chee jennaan injiffattu ni deemti. Namni hanga harree hanqata. Oromoo injifannoo keessan hin xiqqeessina saamicha nurraa dhaaba sirna dhablummaa nurraa dhaaba biyyan keessanii seeraan wal bulchaa waraan isin bulchuu hin jiru uummatatu wal bulchaa kooree bilisummaa fi bulchiinsaa kan yeroo maal jennaan kan yeroo kan uummataa akkasiif ta'u isa kaleessa si nyaate ittiin makiin Isana na fakkaatee na jala naanna'aa ture qawwee na jalaa hiikkatee gala sana ittiin makee jirta ati as keessa qaaneffadhu jechuudha. Ammas qawwee nu jalaa fudhatee galatti hin kenniin. Hin qaana'u.
hattu anna bare harki maal si tocho dabeessa dheessa bare akkas boris itoo waasitos jette kutenni jechuudha kenniin qulqulluusaa ka saba tajaajilu fir'aantee amantaa jenni akkasitti ummiti na tajaajila ka jette bulchiinsa koree bilisummaa ka yeroo filadha ka yeroo ka jenne kan biyyaa hin tolfanne ariisaarra jira baqataa fi ariyaa jira gidduu kanatti uummati irrakkatamoo rakkatu irrakkata ba'ee galuun akka rakkoo hin taane bilisummaa jechuun nagaan baanii nagaan galuu nagaa qofaa fi tasgabbii qofaa sinirraa barbaanna abbootiin amantaa jaarroleen gandaa qeerroof qarreen shamarran hundi keessan isa kana nuu tolchitan jennaan wanti as keessa teenyuu fi hin jiru namni walitti hin bu'iin biyya biraa laala addunyaa kana laala nu uummata akka uummataattuu namaa jenneetiniin daabboo tokko nyaannee buluun nutti ulfaatu dachee kanarra teenye namummaa keenyaafuu siichi falmataa jirru addunyaan kun laaftina hanqatteettee gara ji'aatti deemaa jirti nama qaanessu Oromoo wallaala akkasii keessaa bahuu dhaqabna mana barnootaa gubuu miti ijaaruu dhaqabna abbo waraanni bilisummaa Oromoo mana barnootaa gubuu miti kan inni deemaa jiru ijaaruuf babal'isuuf dagaagsuuf toshuuf si barsiisuuf akkaati akka bishaan gabateerraa abbaan barbaade gara barbaadetti sin dhoofne ejjennaa hirraafamne kan mataa kee qabaattee murtoo mataa keetiin sochootu si gochuuf malee namni akka barbaadetti gara barbaadetti akka sin dhoofneef ammaa kaastanii suuqiin cufamee miti banameellee yoo taa'e ililmeen fuudhiini jechuudha sabni Oromoo hattuu miti. Sabni Oromoo saba guddaa hattuu miti yoo banaa taate sinii galee banaa ta'a yoo ta'e ililmeen fuudhiinii jechuudha ummata aadaa akkasii qabnu turre aadaa sana deeffachuu feenaa jechuudha warqii mormaa yoo lafaa argatte geessii barbaadi abbaasaaf deebisi seerri lafaas kanaa seerri rabbiis kanaa jechuudha akkasuma akkasumatti hattuun immoo yeroo hundumaayyuu boolli isaa guutuu hin sooromtu yeroo hundumaa kiisiin kee uraa jechuudha. Maal abdeetan hojjette carraa hojiitti dhabe Oromoon malee hojjete jennaani wanti nuti asirraa gashinu Oromiyaa miti nurra darbeeyyuu Itoophiyaa miti nurra darbeeyyuu Afrikaan ni soora uummata gaanfa Afrikaa irratti saba guddaa akkasiiti nuti. Ittiin boonuu dhaqabna malee kana xiqqeessuu hin qabnu. Ammoo har'a hooggana badee warra garaat akkas nu godhee warra karabaataaf tiiviit akkas nu godhee hin jiru hin sharafamtu galmaan ni keenya kanaaf iyyuu carraan hojii sunis nu dhufaa waan hundumtuu ni dhufaa ofii keeti tolfattaa hanga galma ga'utti woboorraa waa hunda eeggadhu wareegama isaa immoo teeffadhu firii isaa akka inni akkuma bara dhufaa darbaa itti dhiyaannee harkaan qabannee erga jennee bilisoomneemee achii mootuu taatun taa kana kaleessallee jenneerra warri jettee tan hin jenne Enjen bilisummaan Oromoo mee alaabaa Oromoo isa kamtu dhaabbate guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoomi mee natti yoomi dakki bilisumni miti gaafa jette alaabaa kam dhaabbattee akkas jette guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoom jettee seerri Oromoon ittiin bultu kami jettee sichi mitiire kanaaf isana warruma bilisumnee ni jedhe beekaa jechuudha warri sun immoo iddoon jiru beektu Agne si caciisa baasneetu bilisa sabaasnee bilisummaan kanaa dhamdhamiitti hin jenneetu barsiifanna wallaalaa keenya beekaa fakkaata malee. Hubattee imalli gara Finfinnee Jaawaarfaas Baqqalaafaas hidhaarraa baasaa jechuudha. Awween kaleessaa nurraa hiikani gaafa bilisa isaan baase dhamdhamashees mi'aashees iddum tokkotti arganii jechuudha. Qawwee jabeeffadhu akkuma kaleessaa ammas fuutee hin galiin. Mee warri galtan ajjabbii malee wanti biraa jira? Jira. Hin bari'uu seete dhiise achumatti.
Gaafa bari'ummaa waasheen goote beekta miti. Nama gaaffisiisaa. Kanaaf ammarraa kaasaatti haasaa dheeraan barbaannu fixanneera. Waraanni ni ba'a as keessa. As keessa hin taa'u hojii qaba. Hojiitti hin baay'isin. Namni walitti hin bu'in. Daandiin immoo bal'aa. Hunda keenya hin danda'amu hin danda'u. Inni as keessa ture buburreen suni isa hojii isaa unumaaf dhiisaa jechuudha. Tole? Hin ta'amu hin ta'u? Dhagaa walitti guurru. Akkas wayyaa. Yeroo quba namatti qabdan meeqatu natti qabamee jira? Akkas. Yoo silaa dhagaa walitti guuruu ta'ee yeroo dhaabbattee dhiigni hin qooriin biyyeen awwaala keenya irraallee hin qooriin waan ati gootu injifannoo keenyatti bishaan naqxu sana qawween si rukutanii jedhu. Ammoo uummata keenya akka nuun jedhan sana miti. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhan miti akka ati argite. Akka ati na argite immoo kunoo osoo ati hattuu yoo ta'u nama ajjeestu otoo waan barbaade gootu iyyuu calluma siin jennaa jechuudha. Akkasuma akkas miti. Reebichi jiraachuu malata. Uleen immoo waan balleessuu hin qabu suphee qofa. Akkasii miti. Ammoo reebichichayyuu hin eegiin karaa irraa galeennaan galee jechuudha. Waraanatu waa qaba. Hin dhaabbatiin siin jennaan sumaa fi yeroo akkasitti wal keessa yoo waan tokko rasaasni tokko asitti dhuka'ee rasaasicha miti unuutu wal bateessa. Akkasuma akkas miti. Socho'ennaan socho'e jechuun gurra maaliif namaa kenne Waaqayyo haa dhaga'uuf sammuu fudhatee haa yaaduuf hojiitti haa hiiku. Amma asirraa socho'a akkuma bobbaan keenya imalli gara Finfinnee hanga achi geenye handhuura sanarraati silmii sana buqqisnutti adeemnarraa kaafee kana booddee asitti hin deebi'u. Akka hin deebine immoo situ tikfachuu qaba sinitti murtiin jira waraanarraa waan barbaadin hin jedhu kanaafi. Ammaa kaastanii mana keessanitti galuurra Oromoo nuti waan ittiin gargar baanu tokko iyyuu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akka nuun jedhan miti akka nu argitanii kan hin siin jedhe. Ragaan sin kana beektuuf iyyuuti beeki wallaggi maal ta'e gaafadha wallaggi waan ta'e beekna bilisummaa xiqqoo tokko waraana bilisummaa Oromoo waliin ji'a tokko dhamdhamnee rammee oofti kanaaf du'uu jirraa jettan akkasii miti ree. Akkuma jenne immoo gooneerraa uummata injifachuun hin jiru addunyaa kanarraa mootummaan uummata lolee injifate hin jiru jechuudha. Ni ajjeesta, ni hiita, ni godaansista, walitti naqxa, wal lolchiista yeroo fisu. Uummata immoo ni obsa, haaloo buufata, xiiqii qabata yeroo booddee garuu ni injifata jechuudha. Injifanne. Ta'uu qaba! Ta'uu qaba! Hin deebi'u asitti. Sabaaf sablammiin as keessa jiru sabni cunqurfamaa Oromoo waliin hiree tokko qabus nu waliin waggaa 100 hedduu jiraata har'as borus ittuma fufu ni jiraataa jiru. Akka nuun jedhan miti akka nu argitan kana ni jiraata. Ammarraa kaastanii koree bulchiinsaa kan yeroo bilisummaa haga waajjira poolisii haga abbaa seeraa, abbaa murtii, abbaa alangaa, milishaa, isa qabeelaa miti isa qajeelaa tolfannutti hanga sana tolfannee bulchiinsi uummataa diriirutti ofii keessaa wal bulchaa waliidha. Walii gallee rukuttaa qawwee dhiiticha sun halagaan bara hedduu sirraan ga'e eelaa isaa qabda narraan barbaadina daraa waaqa. Tolee. Kanarraa kaaf araara buusa nagaa waaraa barbaanna tasgabbii barbaanna walitti hin darbiina kan kaleessa si miidhe siichi san amma sinitti hime mana hidhaa qabna ammatti hidhuufis hin jiru hin hidhamii isa hidhameeyyuu wareegamaan hiikaa jiru ammoo akkas jettanii seerri hin jiru jettanii harka waraana bilisummaa Oromoo hin fureessiina. Ibidda baatee deemaa hubattanii achi nun geessiina. Achi wal geenya. Achi wal geenya. Kan kanarraa hafee Shimallis Abdiisaa dhaamsa sinii qabaa qawwee wal awwaladhaa. Hayyaa ta'a. Hin jaallannaa.
waan biraa isinii goonuu qabnu lubbuun kun foon kiyya keessa jira foon isaa keessa jira malee kan keessan iddootti Oromiyaan barbaaddeetti sinii wareegamna. Lubbuun hin daanna.